Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya Oduu Afaan Oromoo oduu sa'aatii kanaa qabannee dhiyaanneerraa olaanaa yaaddessaa oduu sa'aatii kanaan dursaan wajjin turaasiniin jenna. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed Jibuutiitti maluudhaan sirna kakuu pirezidaantii Ismaa'eel Omar Gelle irratti argamani. Kaleessa galgala wayitaa jilli ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed durfamu Jibuutii ga'e qondaaltota mootummaa olaanoo biyyattiitiin simannaan taasifameefira. Filannoo pirezidaantummaa dhiyeenyaa kana Jibuutiitti adeemsifameen pirezidaantii Ismaa'eel Omar Gelleen sagalee olaanaadhaan deebi'anii injifachuun isaanii kan yaadatamudha. Pirezidaantii Ismaa'eel Omar Gelleen kan bara kana dabalatee filannoowwan yeroo 5 gaggeeffamaniin injifachuun biyyattii pirezidaantummaadhaan bulchuu danda'aniiru. Sirna kakuu pirezidaantichaa amma gaggeeffame kan irratti ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed dabalatatti hooggantoonni biyyoota Afrikaa garaagaraa fi dippiloomaatonni argamaniiru. Guyyaan filannoo biyyaalessaa Jaappaanitti gaggeeffamu torbee lamaan hanga sadiitti kan dheerate ta'uusaa boordiin filannoo biyyaalessaa beeksiseera. Boordichi guyyaa har'aa paartilee siyaasaa fi qaamolee dhimmichi isaan laallatu wajjiniin marii taasiseera. Dabalataa qabna. Filannoo biyyaalessaa Jaappaa bara kana gaggeeffamuuf galmeen filattootaa guutummaa biyyattii keessatti gaggeeffamaa ture. Bakkeewwan tokko irraan kan hafe guyyaa kaleessaa xumuramuun isaa kan yaadatamudha. Raawwii galmee filattootaa kana ilaalchisuudhaan boordiin filannoo biyyaalessaa paartilee siyaasaa waliin mari'ateera. Marii kanaanis galmee filattootaa hanga ammaatti adeemsifamaa tureen filattoonni miliyoona 36 ol ta'an galmaa'uu isaanii walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa Aadde Burtukaan Miidhagsaa ibsaniiru. ሊመዘገብ ከሚችለው እና በህግ ብቁ ሆኖ ከተገኘው ሰው 36 ሚሊዮን መመዝገብ በመቻላችን ጥሩ ቁጥር ነው ብዬ ነው የምወስደው እና ለሚሌ ገልማው ደንዳን ኬሳፊ ጋኤሶታ ከነን ጀለማን ኬሳ ሚሊዮና 36 ገልሜሱን ከኛ ጋሪዳ ጀደን ፉዳ ሶዳ ናሞታ ሙራሳቱ ገልማኤ ጀዱስ ቦርዲን ኬኛ እንቀቡ ፉልድራቲስ የሮ ገልሜ ፍለቶታ ዴረሱፍ ከሮራ እንቀምኑ ሰበብንሳስ ሆጂ ቶኮ ቆፈ ኢራ yoturre kan biro nu jala midhawan ta'eef gara isa itti aanutti deemuu barbaanna. በአጠቃላይ የማራዘም እቅድ የለንም ምክንያቱም ወደሚቀጥለው ስራ ደግሞ መሄድ አለብን. galme filattoota hanga guyyaa roobii darbeetti tureen hirmaannaan dubartoota harka 46 ta'uu Aadde Burtukaan himuudhaan iddoowwan tokkotti galmeen filattootaa ture jalqabuu fi meeshaalee filannoo qaqqabsiisuudhaaf rakkoon geejjibaa mudachaa turuu kaasaniiru. Lafarraa harkifachuu kaffaltiin wal qabatee raawwachiistonni filannoo buufataalee cufuudhaan odeeffannoo kennuu dhiisuu fi buufataalee muraasatti qajeelfamaan ala namoota 1,500 ol galmeessanii argamuun rakkoowwan mudatan keessaa muraasa ta'uu ibsani. Naannolee galmeen filattootaa keessatti osoo jalqabamin ture keessattis yeroo ammaa haala qabatamaa jiru ilaalcha keessa galchuudhaan galmeen filattootaa eegalamuu fi haalli gaariin jiraachuu isaa ibsani. እስካሁን የመራጮች ምዝገባ ያልተደረገባቸው ቦታዎች አንዳንዶቹ የተሻለ ሁኔታ ስለኖራቸው የመራጮች ምዝገባ የጀመርንባቸው አሉ። ለምሳሌ እደወን ገልሜን ፍለኖ keessatti hin eegalaminiti amma haalli nageenya fooyya'ee waan jiruuf eegaleerra. Fakkeenyaaf godinaalee Wallaggaa arfan keessatti torban tokko dura eegaleerra. Galmi hanga ammaatiinis rakkoon nageenyaa isaan mudate hin jiru. Matakkal keessatti garuu ammas hin eegalle isa kophaatti kan ilaallu ta'a. Naannoo Oromiyaatti ammas bakkeewwan kana dura galmeen haa turu jedhametti eegaluun akka danda'amu waan dhageenyeef isarra dhaabbannee murtoo dabalataa kan kenninu ta'a. ለምርጫ ለምዝገባ ሬዲ ናቸው የሚል መረጃ ሰጥቷል። በሱ ላይ ተመስርተን ተጨማሪ ውሳኔ የምንሰጠው ይሆናል. rakkoowwan kunneen sadarkaadhaan akka furamaniif tarkaanfiiwwan fudhatamanii galmeen filattootaa gaggeeffamaa jira jedhani. Ta'us garuu sababoota filannoon yeroo qabameef keessatti akka hin gaggeeffamne taasisan furuudhaaf jecha yeroon filattoonni sagaleetti kennan torbee lama hanga sadiitti akka dheeratus ibsaniiru. ምንድነው ግንቦት 28 እንደማይሆን ፍንጭ ሳይሆን አይሆንም ማለት ግንቦት 28 ድምጽ መስጫ ዕለት ሊሆን አልቻለም. Waxabajji 28 filannoon gaggeeffamuu dhiisuu danda'a jechuu osoo hin ta'in hin gaggeeffamu. Sababiin isaas leenjii kennuun wantoota filannoof barbaachisan qindeessuun raawwachiistota dabaluu fi kanneen rakkoo naamusaa qaban jijjiiruu maxxansa waraqaa filannoo xumuruu fi
biyya alaa irraa Finfinneetti imalchiisuun yeroo fudhata. Kanaaf caamsaa 28tiif qaqqabuu hin danda'u. Ammaaf garuu guyyaa kana jechuu hin dandeenyu. እንግዲህ አሁን ስፔሲፊክ ቀኑን ከዚህ ቀጥሎ ድምጽ የምናሰጥበት ቀን መቼ ነው የሚለውን ስንወስን አብረን ታሳቢ የምናደርጋቸው ታሳቢዎች ይሆናሉ ማለት ነው። የሮን ከነሰገለኩን የሮ ዴረቱቲ bulchiinsa magaala Dirree Dhawaa fi Finfinneettis guyyuma tokkotti kan gaggeeffamu ta'asii jedhameera. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed daawwannaa isaanii Jibuutii irraa yeroo deebi'an paarkii indaastirii Samaraa eebbisuun tajaajila isaa ifatti eegalchiisaniiru. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed sirna waadaa galuu pirezidaantii Jibuutii Ismaa'eel Umar Geellee irratti hirmaachuufis Jibuutitti mariiwwan garaagaraa taasisuun isaanii kan yaadatamudha. Paarkii indaastirii kanas turtii isaanii Jibuutii xumuranii yeroo deebi'an kan eebbisanidha. Indaastirichi $50 miiliyoona 59 ijaaramaa jiraachuus ragaan ni agarsiisa. Indaastiriin paarkii kun lafa hektaara 2,140 irraa kan qubate yoo ta'u, kana keessaa ammatti lafa hektaara 50 misoomsaa jira jedhameera. Kanaan dabalatatti paarkichi damee manufaaktcharingii mijaawaa akka ta'uu fi bu'uuraalee misoomaa fi tajaajiloota garaagaraa akka qabaatu taasifamee ijaaramaa jiraachuus himame. Indaastirichi Jibrii irraa eegalee haala qindaa'uun uffata gogaa fi bu'aa gogaa oomishtoota damee keemikaalaa indaastirii irratti bobba'an ni keessummeessas jedhameetu eegama. Miseensonni fi deeggartoonni paartii badhaadhinaa magaalaa Duukamitti hiriira ba'uudhaan deeggarsa paartichaaf qaban ibsaniiru. Paartiin badhaadhinaa damee bulchiinsa magaalaa Duukam paartichi sabdaneessummaa afdaneessummaa fi tokkummaa sabaaf sablammootaa cimsuuf kan hojjetu ta'as jedhameera. Abdul Nasir Jamal. Paartiin badhaadhinaa damee bulchiinsa magaalaa Duukam bakka miseensonnii fi deeggartoonni isaanii argamanitti hiriira duula filannoo gaggeesseera. Paartiin badhaadhinaa paartii dargaggootaa fi kallammiilee hunda bakka bu'uudha kan jedhan itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa Duukam Addunyaa Asaffaa paartichi sabdaneessummaa, afdaneessummaa fi tokkummaa sabaaf sablammootaa cimsuuf kan hojjetu ta'uu himaniiru. Paartiin badhaadhinaa kan beekaa, kan barataa, kan ogeessaa, kan uummata Itoophiyaa hundaati. Paartii badhaadhinaa filachuun tokkummaa filachuudha. Paartii badhaadhinaa filachuun afaan hedduu filachuudha. Paartii badhaadhinaa filachuun saba hedduu filachuudha. Paartii badhaadhinaa jechuun tokkummaa sabaaf sablammiiwwan hedduu garaagarummaa otoo hin taane tokkummaadhaan waliin jiraachuu jechuudha. Filannoodhuma baatii kana irratti gaggeeffamu dimokiraatawaa fi naga qabeessa taasisuufis dargaggoonni gahee isaanii akka bahatan waamicha dabarsaniiru. Bara kana filannoo marsaa ja'affaa kan keessan akka ta'e warri kaardii fudhattanis warri kaardii fudhannes paartiin kun paartii keessan akka ta'e beektanii warri kaardii fudhattan karaa nagaa, karaa dimokiraatawaa, karaa hunda keessan hirmaachiseen gaafa guyyaa sagaleen kennamu sagalee akka kennin. Filannoo caamsaa kana gaggeeffamuuf qophii gahaa taasisaa jiraachuu kan himan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Duukam obbo Tashoomaa Girmaa hiriirri deeggarsaa kunis qaama qophii filannichaa ta'uu eeranii jiraattonni magaalichaa harki caalu bu'uuruma boordiin filannoo biyyoolessaa kaa'een kaardii filannoo fudhachuu eegalee hanga duula filannootti hirmaannaa taasisaa jirus jedhan. Jiraatan dargaggoonni dubartoonni hundi kaardii fudhataniiti jiru parsantaa 100 ol guyyaa filannoo kana eegaa jiru jechuudha. Guyyaa filannoon kun hanga gootti immoo akkaatuma sagantaa boordii filannoo biyyoolessaa kaa'etti duulli na filadhaa sadarkaa adda addaatti qaama hawaasaa hunda karaa hirmaachiseen gaggeeffamaati kan jiru. Akka magaalaa keenyatti hawaasni marti bahee paartii badhaadhinaa duukaa akka jiru miseensonni deeggartoonni paartii badhaadhinaa hiriira ba'uudhaan sagalee isaanii paartii badhaadhinaa faana akka jiran ibsatanii jiru. Paartiin badhaadhinaa dhaloota ceesisuu fi biyya rakkoo keessaa baasuuf hojjetaa jira kan jedhan obbo Tashoomaan ummanni sagantaan paartichaa biyya kan ceesisu ta'uu waan hubateef deeggarsa paartichaaf qabu agarsiisuuf ba'uu himan. Filannoo kanas dimokiraatawaa fi naga qabeessa taasisuun misooma biyyattiin eegalte galmaan geenya jedhan. Paartiin kun sagantaa inni qabatee jiru akka isa ceesisu boru carraa hojii akka isaaf uumu hiyyummaa amma keessa jiru keessa akka baanu biyyaaf saba kana gara badhaadhinaatti akka nu geessu gara ulfunaatitti akka ceenu akkuma biyyoota guddatanii akkuma biyyoota qaroomanii bira gahuun akka danda'amu paartii kanarraa waggoottuma darban jijjiirama kana keessatti waa lakkaa waan barameef waan jalqabne hin xumurra waan jenne hin goona kun qabatamaadha jechuudha.
Hirmaattonni hiriirichaas deeggarsa paartii isaaniif qaban agarsiisuun jijjiirama eegale itti fufsiisuuf gahee isaanii kan ba'an ta'uu dubbataniiru. Filannoon kunis kan nagaa fi dimokiraatawaa akka ta'uuf filannoo duraa hanga xumuraatti cimanii kan hojjetan ta'uu himan. Dargaggeessi kun immoo tokko ta'ee jijjiirama kana utubuu qaba, ceesisuu qaba jechuudha. Kanaafuu paartiin badhaadhinaa immoo paartii dargaggeessaati, paartii dubartootaati, paartii sabaaf sablammootaati, sabdaneessa, afdaneessa, damdaneessa jechuudha. Kanaaf kana immoo ceesisuudhaaf Itoophiyaa keenya booruu Itoophiyaa guddittuu ijaaruudhaaf dargaggeessi keenya utubuu qaba jechuudha. Filannoon marsaa jaffaa kun dimokiraatawaa, haqa qabeessa, uummata biratti fudhatama kan qabu akka ta'uuf tumsa jalqabaa haga dhumaatitti filannoo duras guyyaa filannoos filannoo boodas kan taasisnu ta'uu keenya waadaa asumaan galuu barbaanne. Manni murtii waliigalaa federaalaa waliigaltee dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti hubannoo seeraa guddisuudhaaf isa gargaaru Ministeera barnootaa, Ministeera saayinsii fi barnoota olaanoo akkasumas Yuunivarsiitii Finfinnee wajjin walii mallatteesseera. Waliigalteen kun hubannoo lammiileen seera irratti qaban guddisuu irra darbee lammiilee mirgaa fi dirqama isaanii beekanii fi sirna seeraa irratti amantaa horatan uumuudhaaf murteessaa ta'uu pirezidaantiin mana murtii waliigalaa federaalaa Aadde Ma'aazaa Ashannaafi fi sirna mallattoo kan irratti dubbataniiru. Sagantaan hubannoo seeraa guddisuu kun lammiilee seera beekanii fi eegan uumuudhaaf faayidaa olaanaa qaba kan jedhan ammoo Ministeera barnootaa Dr. Injiinar Geetahuun Maayikuriyaati Toomaas Haayiluutu gabaase. Magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa magaalaa Qaaqee Qaallettiitti qonnaan bultoota 1210 ol ta'aniif waraqaa ragaa abbaa qabeenyummaa lafaa mirkaneessaa laatameefira. Hanga ammaatti qonnaan bultoonnii fi maatiin isaanii 6,600 ol karaa seeraan alaa maqaa misoomaatiin lafa isaanii irraa buqqa'uun qorannoon mirkanaa'uun sirna kan irratti himameera. Qonnaan bultoota kanneen keessaa guyyaa har'aa 1210 fi waraqaan ragaa abbaa qabeenyummaa lafaa mirkaneessuu kennameera. Sirna kan irratti kan argaman kantiibaa taantuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee guddinni fi misoomni magaalaa qonnaan bulaa fayyadamaa hin taasifne fudhatama hin qabu jedhani. Kana booda qonnaan bulaan sababa adda addaatiin lafa isaa irraa buqqa'uun kan rakkoo hawaas dinagdeetiif saaxilamu osoo hin taane lafa isaa irratti hojjetee jireenya isaa fooyyeffatu qabaatas jedhani. Qonnaan bultoonni kutaa bulchiinsa magaalichaa waraqaan ragaa qabeenyummaa abbaa lafaa mirkaneessuu kennamuufis gaaffiin yeroo dheeraatiif kaasaa turan deebii argachuu isaatiif mootummaa galateeffataniiru. Gama biraatiin kantiibaa taantuun Adaanech Abeebee terminaala awutoobisii magaalaa ammayyaa naannoo Markaatootti birrii miliyoona 200 ijaaramee eebbisiisuun hojii eegalchiisaniiru. Terminaaliin kun yeroo tokkotti awutoobisii 20 keessummeessuu kan danda'udha jedhameera. Magaalonni Oromiyaa abbaa biyyummaa Oromoo karaa mirkaneessaniin gurmaa'uu qabu jedhan afayaayin caffee Oromiyaa Aadde Loomii Badhaa'u. Bulchiinsa magaalaa Buraayyuu jiraattota magaalattii waldaaleen gurmaa'aniif lafa mana jireenyaa qonnaan bultootaa fi waldaalee himataa ce'aniif ammoo kaartaa fi waraqaa ragaa abbummaa lafaa isaaniif mirkaneessuu guyyaa irraa kennee jira. Guddataa Jamaata hordofe. Magaalaa Buraayyuu keessa lakkoofsi jiraattota gara yerootti dabalaa akka jiru ragaaleen ni agarsiisu. Ammuma lakkoofsi jiraattotaa dabalu gaaffiin mana jireenyaa kan dabalu yoo ta'u, bulchiinsi magaalattis rakkoo kana furuuf yeroo adda addaa jiraattota waldaan gurmaa'aniif lafa mana jireenyaa kennaa tureera. Bulchiinsi magaalattii bakkaa fi yaa'iin caffee Oromiyaa fi aangaa'onni biroo argamanitti qaamolee hawaasaa garaagaraaf waraqaa ragaa fi kaartaa kenneera. Itti gaafatamaan waajjira itti fayyadama lafaa bulchiinsa magaalaa Buraayyuu obbo Leenjisaa Jootee carraa kanaan waldaaleen qonnaan bultootni himaaxa fi qabiyyee durii dabalatee namoonni 1,708 waraqaa ragaa fi kaartaa akka argatan ibsaniiru. Walumaa galatti guyyaa har'aa kaartaa abbaa qabiyyee 1,708 gosa garaagaraa irratti kan kenninu ta'a. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Buraayyuu obbo Jagnaa Gizaw namoonni 16,800 ol gaaffii lafa mana jireenyaa akka dhiyeessanii fi hunda deebisuuf garuu magaalattiin hanqina lafaa akka qabdu himu. Rakkoo mana jireenyaa jiraattota magaalattii furuu keessatti ga'een qonnaan bultootni bahaa jiran olaanaa akka ta'es kaasaniiru. Qabeenya lafa kanaaf kafalamuu qabu keessaa walakkaasaa kan hin taanetu qonnaan bulaa keenyaaf amma waqtii kanatti kafalamee jira. Harki keenya nu qallatee jira. Maal haa taanu jenneet qonnaan bultoota ganda Gafarsa Gujee
waldaa bosona jeenoo jechaadha mariichisne jechaadha. Yoo mariichisnu ilmaan keenya misoomni hojjechaa jirtanis kan keenya obboleeyyan keenya kan rakkatanis kan keenya birri gaafa argattan itti nu guuttu fudhadhaa jedhanii lafa kana nu kennani. Piliis bakka kabajamoo afayeen jiranitti guddaan galatoomfadha. Namoonni fi waldaaleen carraan kun isaan qaqqabes gaaffiin isaanii waggoota dheeraa deebii argachuu isaatti gammaduu dubbatu. Waggaa 24 guutuun marmaare mana kanatti. Sababii mootummaa kanarraa sababii jaalala namoota kooti kunoo kan akka keessanii kan argadheefanii har'a mirga koo argadhee kunoo qabeenya kana harka koo keessa galfadhee. Baay'een deddeebi'eera. Waggaa darbaan deddeebi'e. Baay'ee gammachuu nutti dhaga. Yeroo ammaa kanatti maatii horannee maatii bultii jaranii bultii keessa jirra. Bultii keessa jiraannee immoo ijoollee qabannee mindaa kanaan immoo mana kiraa kan falaadha jiraachuudhaaf baay'ee ulfaataadha jechuudha. Uummanni keenya lafa keenya irratti abbaa lafaa hin turre irra jiraata malee haa ta'u malee har'a nutis abbaa qabeenyaa taanee lafti keenya nu mirkanaa'ee nutis immoo gara investimantiitti ce'aa jirra. Afyaa'iin caffee Oromiyaa Aadde Loomii Badhoo baroottan darban magaalonni Oromiyaa akkaataa Oromoof ta'utti ijaaramaa akkan turre himuun amma garuu qonnaan bultoota fi jiraattota karaa of keessatti hammataniin gurmaa'aa jiru jedhan. Magaalonni keessaa Oromiyaa keessatti Oromoota biratti hundaa'aa turan akka Oromootaaf dhala isheetiif qabeenya isheetiif ta'utti osoo hin taane abbootiin taayitaa irra turan murni aangoo irra ture akka isaaf ta'utti kan ijaaraa ture waan ta'eef Oromoota kan of keessatti hammatu aadaa Oromoo kan dagaagsaa ture seenaa Oromoo kan guddisaa ture afaan Oromoo kan guddisaa ture kan dagaagsaa ture osoo hin taane kan dhiibaa turedha. Seeronni guddina magaalotaa fudhaalee ta'an fooyya'aa akka jiran kan ibsan Aadde Loomiin magaalonni Oromiyaa karaa abbummaa Oromoo mirkaneessaniin gurmaa'uu qabus jedhan. Magaalonni kan keenya sabaaf sablammii haammatanii miira obbolummaatiin miira waljaalalaatiin waliigaluutiin afdaneessummaan sabdaneessummaan amantaa hedduun magaalota Oromiyaa keessatti kan wal kabajanii waliin jiraatan akka jirutti ta'ee sun ta'uu kan qabu garuu Oromoof karaa mijatuun alatti kaaniif qofa karaa mijaahuu yaaduudhaan osoo hin taane akkamitti wal ta'anii Oromoon keessatti abbaa biyyummaasaa uumaaf uumamaan kan argate ta'uusaa karaa mirkaneessuu danda'uun maal hojjechuutu narraa eegama kan jedhuun irratti xiyyeeffatamee kan hojjetamaa jiru. Qaamoleen hawaasaa har'a carraa kana argatan lafa isaanii kenname kaayyoo fudhatanii foolchuu akka qabanis Aadde Loomiin dhaamaniiru. Burraayyuun keenyan Finfinneen keenyan yoo keessatti horree ijaarree waan argachuu qabnu argannee jiraanneedha malee irraa godaanaa kan biraa irratti akka abbaa ta'u gochaa hin yaadamu waan ta'eef gatii fedheyyuun kaffalaa malee maallaqa xiqqoo argattanii kan akka risaatti isin marsu hedduutu jira amma har'a kan argachuu keessanii. Kanaaf maallaqa xiqqaaf maallaqa darbuuf jettanii seenaan dabarre raawwattanii darbinaati gaaffii hunda keessanii ta'uu qaba imaanan guddaan kana dabarsitanii gurguruu yookaan waan biraatiif oolchuun qabdanii. Ayyaanni bara haaraa uummata Sidaamaa Fiichee Cambalaalaan magaalaa Finfinneetti kabajameera. Sirna kabaja ayyaanichaa irratti taantuun kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee pirezidaantiin naannoo Sidaamaa obbo Dastaa Ledamoo ministeera aadaa fi turizimii Dr. Hiruut Kaasaa fi qondaaltonni mootummaa biroo dabalatee jaarsoleen biyyaa fi dhalattoonni naannoo Sidaamaa argamaniiru. Ayyaanichi mata duree Fiichee Cambalaalaa nageenya wal kabajuu jaalalaa tokkummaa wal danda'uu fi fakkeenya dhiifamaatii jedhuunis kabajame. Godina Jimmaatti qonna arfaasaa fi gannaa bara kanaatiin lafti hektaarri 500 fi 40 ol kilaasteraan misoomaa jiraachuu bulchiinsi godinichaa beeksiseera. Godina Gujii Lixaatti muuxannoo qonna kilaastera qamadii irraa argame cimsuudhaan qonna arfaasaa fi gannaa bara kanaatiin oomishtummaa qonnaan bulaa guddisuudhaaf xiyyeeffannoo guddaan hojjetamaa jirasi jedhameera. Gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii kan godina Gujii Lixaa fi godina Jimmaatiif hawwii taafese. Godina Jimmaatti qonna arfaasaa fi gannaa bara kanaan lafti hektaarri 500 fi 40 ol kilaasteraan misoomaa jiraachuusaa bulchiinsi godinichaa beeksiseera. Godinichatti qonnaan bultoonni aanaa sokorruu hojii qonna isaanii ammayyeessuun oomishtummaa isaanii guddisuuf cimanii hojjechaa jiraachuu ibsan. Nama 27 dhiira 3 dubara 24 taanee ijaaramnee jirra jechuudha. Walumaa galatti namni 27 kun kilaastera boqqolloo
ijaaramne jechuudha. Faayidaa guddaa nuu buuseenneet itti gammannee tashagnee kunoo irratti misoomne jirre. Kuntaala 100 argannee hiyyummaan kun xiqqaate sadarkaa sangaadhaan illee fayyadamuu dhiisne tilaakteerallee bitannee sadarkaa falfaltuu adda addaallee bitannee kompaayinarri illee nuuf ajajamu jennee abdii guddaa qaba. Bulchaan aanaa Sokorruu obbo Taajuu Abbaa Biyyaa aanichatti hojii qonnaa ammayyeessuun oomishtummaa qonnaa guddisuuf hojjetamaa jiruun bu'aan gaarii argamaa jira jedhan. Egaa oomishaaf oomishtummaa dabaluun teknoolojii garaagaraa fayyadamanii akka qotee bulaan kan keenya teknoolojii haaraadhaan wal baru gochuun fi bu'aa asirraa argamuu fi oomisha asirraa argamu walitti hidhamiinsa gabaallee akka inni uumamu gochuu keessatti gaheen kilaasteraan oomishuun qabu bakka guddaa ta'e qaba waan ta'eef babal'isuudhaan wanti nuti yaalaa jirru hin jira jechuudha. Bulchaan godina Jimmaa obbo Abdul Hakim Muluu hojii qonnaa arfaasaa fi ganna bara kanaa aanaa Sokorruutti erga jalqabsiisaniin booda hojii qonnaa ammayyeessuun oomishtummaa qonnaa guddisuuf hojii bara darbee hojjetameen oomishtummaa godinichaa 6.7% guddisuun danda'amuu himan. Hojii misooma kilaasteraan walitti dhufee lafti ciccitaadha jedhamee kanaan dura ilaalamaa ture. Lafuma ciccitaa sana walitti finnee qonnaan bulaa walitti finnee hojimaata wal fakkaataa ta'ee fi aadaa hojii gabbisuudhaan teknoolojii illee fayyadamuudhaan akka hojjetamu waan taasisneef barreen gaddaa hanga ammaatti oomisha argachuu dandeenyu olitti baay'eetti parsantaa 6.7 kan ta'u dabaleeti kan argame. Bifuma wal fakkaatuun godina Gujii Lixaa aanaalee 9 keessatti lafti hektaara 100 fi 69 ol qotamee midhaanni gosa garaagaraa irratti facaafamaa jiraachuu waajjirri qonnaa fi qabeenya uumamaa godinichaa beeksise. Qonnaan bultoonni aanaa galaanaa haalli jiru mijataa waan ta'eef kilaasteraan gurmaa'uun sanyii midhaanii sararaan facaasaa akka jiranii fi kanarraas bu'aa gaarii akka abdatan himan. Amma qilleensi roobaa nu dhufe jennaan sirritti kunoo lafa engedda qulnee bulleessine san oomisha itti facaasuuf sanyii seera qabeessaa haala ogeessa mootummaan nu gadi tarsiimoonni kenneeni kunoo amma tarsiimoo isaatiin sararaan boqqolloo xaa'oon jalqannee itti dhaabuu jirra. Lafa bonaatti bulleessine akka dansaa jennee roobi nurraa ture jenna amma ammoon haala ogeessi nu himeen sararaan kunoo roobi nu dhufee jennaan facaasuu irra kunoo dhaabuu irra jirra. Hojjetaan misooma qonnaa dargaggoo Tasfaayee Masalaa hawaasni lafa qotachaa jirurraa fayyadamaa akka ta'uuf deeggarsa ogummaa barbaachisu kennuun deeggaraa jirra jedhan. Bifa barbaachisaa bifa ho'aa ta'een bifa uummata amansiiseen bifa hojiiwwan kana milkeessuu wal qabatee bifa gaariidhaan yeroo ammaa kana hojii gaarii hojjetaa jira jechuudha. Itti gaafatamaan ittaanaa waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa godina Gujii Lixaa obbo Baddaluu Gazaahany aanaalee 9 keessatti qonna arfaasaan midhaan faca'aa jiraachuu himuun makaanaayizeeshinii qonnaa hojiirra oolchuun qonnaan bulaan lafa isaa tiraakteraan misoomsuu eegaluu himan. Akka godina Gujii Lixaatti bifa wal fakkaatuudhaan waggaa kanatti lafa hektaara 169,300 ol karoorfannee gara hojiitti seennee jirra. Kana gaafa jennu qonna baranaa kana kan isa wanni adda godhu galteewwan qonnaa qonnaan bulaadhaaf barbaachisan kanneen sanyii filatamaa akkasumas xaa'oo wajjin wal qabatee wanti jiru yeroodhaan qonnaan bulaadhaaf dhiyaatee jira. Ergamaan Ameerikaa Hadi Amir walitti bu'iinsa Israa'eel fi Paalestaanota gidduutti tibbanaa deebi'ee ka'ee tasgabbeessuun haala danda'amu irratti mari'achuudhaaf gara Tel Aviv imalaniiru jedhame. Haaluma kanaan dhimmicha irratti qondaaltota Israa'eel Paalestaayinii fi